Ashamaa harka fuuni ijoollee Oromoo akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koo dhagalanne waaqayyoodhaaf haa ta'u isin akka nagaa taatan abdii guutuun qabaa. Eegaatii har'adee viidiyoo tokko qabadhee dhufeetiin jira. Innis maalidha yoo jettanii hiriyoonni kun baay'een akkuma koomentii jalatti naaf barreessitanii madiyaatii yookiin immoo yoo xabaasaa fuulaa maaliin balleessuu dandeenya warroota jettanii na gaafattanidha jechuudha. Eegaatii isaaf viidiyoo qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Osoo gara viidiyoo kootiin darbiniin dura warroonni YouTube kiyya subscribe gochuudhaan akkasuma immoo yoo like gochuudhaan warroonni karaa koomentii na jajjabeessaa jirtan guddaa galatoomaa hedduun isin jaaladhan isiniin jedha. Akkasuma warroonni YouTube kiyya subscribe godhan bira dabartan immoo yoo subscribe na gootan abdiin isinirraa qaban isiniin jedha ijoollee Oromoo qaaliiwwan kan koo. Eegaatii YouTube kiyya waa'ee fuulaa akkasumas waa'ee rifeensaa warroonni barachuu barbaadan YouTube kiyya subscribe gochuudhaan akkana hordoftan abdiin isinirraa qaba ijoollee Oromoo qaqqaaliiwwan koo hedduun isin jaaladha hunduma kan keessan iyyuu akka subscribe na gootan abdiin isinirraa qaban isiniin jedha. Eegaatii viidiyoo narra qabadhee dhufe waa'ee xabaasaa fuulaa yookiin immoo madiyaat kan jedhamudha jechuudha. Isa sadii haala kamiin balleessuu dandeenya kan jedhudha. Egaa inni asirratti wantoonni nu barbaachisan kiyaara yookiin cucumbre jedhama natti fakkaata afaan Ingiliffaatiin yoo dogongorrellee dhiifama. Afaan Arabiitiin garuu kiyaara jedhama. Kiyaara duqeetii boqqoolloo yookiin immoo yoo nishaa jedhama afaan Arabiitiin jechuudha warroonni beektanii. Saamunaa fuulaa doofidha. Inni itti aanu immoo yoo loomii milk powder jechuudha duqeetii aannan duqeetii jechuudha duqeetii isaa osoo aannan saalee bishaan aannan akka bishaan osoo hin taane aannan boodarii jechuudha. Eegaatii gara viidiyoo keenyaatti isin dabarsaa haala kamiin akka hojjennuu fi haala kamiin akka itti fayyadamuu qabaannu viidiyoo kanarraa ni hubattan jedheetiin yaada. Hanga xumura viidiyoo kanaatti akka wajjin turtanis abdiin isinirraan qaba. Eegaatii gara viidiyootti isin dabarsaa turtiin.
torban keessatti guyyaa 3 ta'u haga yeroo nuuf mijatetti dibannee erga dibannee booda mooyyuu daqiiqaa 15 booda dhiqachuudha qabaanna jechuudha. Daqiiqaa 15 ofirra tursiifne sana booda ni dhiqanna jechuudha. Egaati asirratti warra madiyaat fuulaa yookiin xabaasaa fuulaa qaban qofa osoo hin taane akkasuma warroonni fuulli kan keenya gugurraacha'u jechuudha. Akkasuma yeroo finnisni yookiin finnisni namarratti ba'ee iddoo finnisni bane sun deebi'ee ni gugurraacha'a jechuudha fuula keenya irratti. Isa sana dibannee haala kanaan ofirraa balleessuu ni dandeenya. Kun waan tokko of keessaa waan hin qabneef fireeshidhaa fi keenya hojjenne waan ta'eef keemikaala tokko of keessaa hin qabu. Haala salphaa ta'een mana keenyatti haala kanaan hojjetanii ofii keenya fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Egaati viidiyoo kanarraa wanta baay'ee akka barattan abdiin irraa qaba. Egaa viidiyoo keenya har'aa asumarratti xumurreetiin jirra. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtiin keessan turtii gaarii naaf haa ta'u. Egaa warroonni yuutuubii kee sabiskiraayib godhin irra deebi'aatii warri sabiskiraayib godhin akka sabiskiraayib naa gootan abdiin isinirraa qaba. Akkasuma warri sabiskiraayib naa gootan immoo guddaa galatooma. Yoo irraa hubattanii jiraattan hiriyoota kan keessaniif sheer gochuu hin dagatina. Egaati yoo gaaffii qabaattan akkuma baratame koomentii jala naaf kaa'aa isiniin jedha. Egaa guddaan isin galateeffadha. Naa galatooma ijoollee Oromoo. Hedduun isin jaaladha. Hedduun isin kabaja. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti naa tura.